Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaan uummata nagaa haleeleeraa jechuun himata yeroo garagaraatti dhiyaatu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haalan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa mootummaan dirooniidhaan uummata nagaa akka hin haleelle cimsanii dubbataniiru. Haasawaa jajjabaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa bal'ifnee isin biraan geenya. Oduu biraatiin hawaasni kiristaanaa yeroo sooma guddichaa sooman lammiilee rakkoo keessa jiran yaadachuu fi waan qaban waliin qooddachuu akka qaban mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Paatriyaarkii Qulqulluu kan ta'an Abuna Maatiyaas dhaaman. Abuna Maatiyaas sooma guddicha hordoftoonni amantaa kiristaanaa arra jalqaban ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun pirezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaas sooma ramadaanaa seene ilaalchisuun ergaa dabarsan qabu kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti himee guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Videoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya jalqabuutiin duratti hawaasni musliimaa addunyaa mara irratti argamtanii fi hawaasni amantaa ortodoksii hordoftan kan addunyaa mara irratti argamtan baga sooma nagaan geessan isiniin jechuu barbaanna. Hawaasni musliimaa ji'a kabajamaa fi ji'a guddaa ji'a ramadaanaa arra tokko jedhee jalqabeeti kan jiru jechuudha. Bifuma akkana wajjin wal fakkaatuun hawaasni amantaa ortodoksii hordofus guyyaa irraa sooma isaanii jalqabaniiti jiru. Sooma guddicha jedhamuun kan beekamu amantaa ortodoksii keessatti guyyoota 40 dhufaniif kan soomamu jechuudha. Hawaasni kunis sooma irratti argama. Hawaasni musliimaas soomana irratti argama. Lamaan keessanuu baga nagaan geessanii soomni lamaan keessaniitu sooma qeebalamaa sooma waan itti kadhattan itti argattan akka isiniif ta'u hawwina. Kallattumaan gara odeeffannoo keenya arra qabanneetti isin dabarsina. Itaamaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa nuti haga ammaatti uummata dirooniidhaan haleellee hin beeknuu jedhan. Itaamaajoor Shumiin humna waraanaa waliigala Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii garagaraa keessatti raawwataa jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa jiraattota dirooniin haleelee akka hin beekne dubbataniiru. Ibsa karaa TV biyyattii EBCdhaan kennaniin walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti raawwataa jiru irratti bal'inaan dubbataniiru. Qondaalli waraanaa biyyattii kun iddoowwan walitti bu'iinsi keessatti mudatutti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatuun namoonni nagaa miidhamuu jaarmiyaa mirga namoomaa kan mootummaa Itoophiyaa ta'ee dabalatee qaamoleen garagaraa gabaasa baasaa turaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa garuu ibsa guyyaa dheengaddaa kennan keessatti himannaa dhiyaatu guutummaatti waakkataniiru. Mootummaan dirooniidhaan uummata nagaa haleeleeraa jechuun himata dhiyaatuuf uummata dirooniidhaan rukunnee hin beeknuu jedhan Biraanuu Juulaa. Nuti qorannoo irratti hundaa'uun farreen nageenyaa hidhatanii qindaa'anii socho'an irratti xiyyeeffanna malee uummata haleellee hin beeknuu jechuun dubbatan. Qaamoleen isaan farreen nageenyaa jedhaniin uummatatti yoo makaman uummataaf jennee osoo ilaallu haleeluu dhiisnee deemnaa jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Osoo akkas hin taane qaamoleen kunneen hanga yoonaa uummata keessa hin turanii jechuun dubbatan. Callisnee walumatti qabnee uummata waliin osoo haleellee silaa yoona hin jiran kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Kanaaf ammoo garee kanallee yeroo garagaraatti kan dhiisaa jirruuf kan inninis uummata keessatti dagaagaa jiruuf waan nuti uummataaf jennee isaan dhiifnuufi jedhan. Dirooniin keenya shanee yookiin ammoo jawwisaa irratti xiyyeeffata malee uummata irra kan bu'uu miti jechuun dubbatan. Uummanni Oromoos ta'ee Amaaraa kana ni beekaa jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana haa jedhan malee jiraattonni fi quuqamtoonni mirga namoomaa garuu yeroo fi bakka garagaraatti haleellaawwan diroonii raawwatamaniin namoonni nagaa hedduun akka ajjeefaman ibsu. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa onkololee isa darbe naannoo Amaaraatti haleellaa dirooniitii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo kaaniin raawwatameen namoonni du'uu kaan madaa'uu fi akkasumas qe'ee isaaniirraa buqqa'uu ibsee ture. Jaarmiyaa mirga namoomaa kan mootummaa ta'e kun ibsa isaa keessatti Shawaa Kaabaa aanaa Barakat keessatti haleellaa diroonii gaggeeffameen daa'ima waggaa 2 gadi dabalatee lammiileen nagaa hedduun ajjeefamuu kaasee ture. Haleellaa diroonii magaalaa Dabra Maarqos keessatti raawwateen ammoo yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamuu jaarmiyaan kun itti dabaluun ibse. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti Koomishinii mirga namoomaa
mootummaas ibsa sadaasa darbe baaseen haleellaa dirooniidhaan raawwatamuun namoonni nagaan miidhamaa jiraachuu eeree ture. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa garuu raayyaan ittisa biyyaa uummata haleelaa jira, uummata Oromoo haleelaa jira himati jedhu akka jiru kaasuun haleeluu fi dhiisuu keenya deemaatii uummatarraa dhagaa jechuun dubbatan. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaatti ji'a lama dura haleellaa raayyaan ittisa biyyaa dirooniidhaan raawwateen mana amantaa tokko keessatti yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamuu jaarmiyaa mirga namoomaaf falmuu ibsee ture. Naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti haleellaa diroonii yeroo garagaraatti raayyaan ittisa biyyaa raawwataa ture ammoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guutummaatti haalaniiru. Oduu biraati. Hawaasni kiristaanaa yeroo sooma guddichaa soomanitti lammiilee rakkoo keessa jiran yaadachuu fi waan qaban waliin qooddachuu akka qaban mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Paatriyaarkii Qulqulluu kan ta'an Abuna Maatiyaas dhaaman. Qulqulluu Abuna Maatiyaas hordoftoota amantaa Ortodoksii Itoophiyaa biratti sooma guyyaa irraa jalqabe ilaalchisuun guyyaa kaleessaa ergaa dabarsaniiru. Ergaa isaanii kanaan soomni akka itti cubbuu fi daabiloos ittiin injifannu karaa gooftaa keenya nu barsiisee jechuu isaanii ibsiin gabaaseera. Soomni riqicha Waaqayyoo waliin itti wal qunnaman ta'uu eeranii hawaasni kiristaanaa ji'a soomaa kana caalatti hojii gaarii hojjechuun dabarsuu akka qabu kaasan Abuna Maatiyaas. Hawaasni kiristaanaa sooma kana yeroo soomu sababa adda addaatiin lammiilee rakkoo keessa jiraniif yaaduu fi waan qaban waliin qooddatanii dabarsuu akka qabanis dhaamaniiti jiru. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatu. Pirezidaantiin mana maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Dooktarri kabajaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa baatii Ramadaanaa waliif yaaduu fi Rabbi kadhachuun dabarsuu qabnaa jedhan. Dooktarri kabajaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa baatii Ramadaanaa waliif yaaduu fi waliin dhaabbachuu akka qabu hawaasa musliimaatiif ergaa dabarsaniiru. Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa baatii sooma Ramadaanaa ilaalchisuun ergaa gama EBCtiin dabarsaniin baatii Ramadaanaa kana hawaasni musliimaa waliif hoo'uu waliif dhiisuun baatii kana haala gaariin akka dabarsan hawaasa musliimaatiif dhaaman. Baatii Ramadaanaa baatii waliif garaa laafuu waliif yaaduu fi baatii araaraa akka ta'es yaadachiisan. Kanaaf harka qalleeyyii buqqaatota akkasumas immoo daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne gargaaruun maaddii qooduun waliin dabarsuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. Baatii sooma Ramadaanaa waggaa 1445ffaa baga nagaan geessanii jechuun ergaa hawwii gaarii qabanis gama miidiyaa guddicha Itoophiyaa kan ta'e EBCdhaan ergaa dabarsaniiru. Oduu biraati. Itoophiyaan waggoota 5 dhufanitti humna elektirikii Afrikaa kibbaatiif dhiyeessuuf karoorsuun ishee ibsame. Itoophiyaan humna elektirikii biyyoota ollaatiif dhiyeessaa jirtu waggoota 5 dhufan keessatti hanga Afrikaa kibbaatti diriirsuuf karoorsuu humni elektirikii Itoophiyaa arra beeksiseera. Haga ammaatti biyyoonni ollaa Itoophiyaan humna elektirikii itti dhiyeessitu Suudaan, Jibuutii fi Keeniyaa akka ta'an kan gabaase dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa. Waggoota 5 dhufan keessatti ammoo Afrikaa kibbaatiif humna elektirikii dhiyeessuuf karoorri qabamu Daayireektara sabquunnamtii dhaabbatichaa Mogas Mokonnon wabeeffachuun Pireesiin Itoophiyaa gabaaseera. Itoophiyaan humna elektirikii qabdu irraa parsantii 90 biyya keessaaf parsantii 10 ammoo biyyoota ollaatiif dhiyeessaa akka jirtuu fi dhiyeenya kana ammoo dabalataan gara Taanzaaniyaatti diriirsuu akka jalqabamu kan eeran obbo Mogos. Kunis galii Itoophiyaan alergii humna elektirikii irraa argattu akka dabalu ibsaniiru. Itoophiyaa biyya lammiileen ishee harki 60 ol ta'an dukkana keessa jiran akkamitti humna elektirikii Afrikaa kibbaa geessuudhaaf karoorsiti kan jedhu gaaffii biraa namatti uumama. Itoophiyaan ammayyuu lammiileen ishee 1000 lakkaa'aman baadiyyaan haa hafu magaalaanu dukkana keessatti argamu.